Irreechi kun inni irraa kun irreecha malkaa jedhama. Kan irreeffatamus immoo horaa sadii irrattidha. Kun kalaqa Oromoo, kalaqa hawaasa kanaan, qabeenya uummata kanaatiif waa uummata kanaan uumame waan ta'eef adda uumamaayi. Waaqa caffeetuma, Waaqa bareentuma, abdiin teenya suma, Waaqa shanaan gadaayi, uumama hunda, Waaqsal gamboranaa, nuti sitti yaana, si malee maal qabna, soraatti bobbaan, irreecha irreeffan, galata galchan dalaalii maree. Namni hundumtu lafatti wal arguudha. Baay'ee na gammachiisa. Oromoo tokkottiinis nan gammada. Baay'ee nama gammachiisas waan nama gammachiisu argaa jirra jechuudha. Irreecha dhufu Oromummaa ajaa'ibaatu natti dhaga'ama. Sababiin isaa Oromoo kaabaa kibbaan argaa, Oromoo bahaa dhiyaan argaa, Oromoo aadaa adda addaa calaqqisiisuun argaa, Oromoo uffata aadaa garaagaraa uffatee dhufuun argaa, Oromoo sirboota garaagaraa sirbuun argaa. Kun immoo Oromummaa koo caalaa akkam boonu, Oromummaa koo caalaa akkam beeku wanna na taasisu keessa isa guddaa fi isa olaanaadha jedhee yaada. Iddoo adda addaatu jira. Baay'ee namatti tola. Kan nama boonu, kan itti boonu, Oromoon marti kan itti boonu. Kan aadaa guddaati. Ayyaana kana ayyaana Oromooti. Ammas dargaggoonni baay'ee jiru. Isaan wajjin kabajaa jirra ayyaana kana bareeda. Waggaadhaan immoo namas baay'achaa jira. Amma immoo waggaa 17ffaa kooti. Maatii koo wajjinan dhufee kunis obboleessa kooti. Sukkuume tamii cadhee sittiin addaatu bullukoon kuni hindaaruu fana bidadhe. Maalla yaaddeessa ayyaandoon suni odaa karra koo dura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa malee eenyutu cabbiisitti caamsata oda kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni si jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee sororsa umee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagalee kee qananiistuu ilmaan Oromooti. Obsake ituma difta walala konton simura atolake oda jaraton ko godantu sijala bula bare odangi nyaso kunu gombo bela misa gadisata ilmana Muktiran bile jambiro bude sata yo adun sikube yo bube sulufe yo siyame ayun hawan ke sulami yo marianda tola kanto pira dola
Sittin addaannee bullukoon kuni Indaaruu fana bidadhe Maalla yaaddessa ayyaandoon suni Odaa karra koo dura Eenyutu dhufeetti dhibaafata Hortee ganamaa malee Eenyutu cabbiisitti caamsata Odaan kuni abbaa qabdi beekacha Odaan kuni milkiin kuni Jibuun kuni duudhaan kuni Si jaalatti hayyuun asaasa Dhugaa jallattee sororsa Gumee fi gumaani baasa Harka dhiige qulqulleessa Odaan mallattoo biyyaati Ibsituu Oromummaati Jirma tokko damee sagaliiti Kanaanis ilmaan Oromooti Simura atolake oda jarra tokko godaantu si jaala bula bare odaangi nyaaso kunu gombo beela miisaaf gadhiisa ta'a eenyummaa keenyadha Oromoo taanee madalnetti waan Oromoo qabu waan Oromoo keessa jiru wanti Oromoon itti jiru jiraatu hundumtuu ni jaallata Marti nurraa adda bahuu waan hin dandeenyeef hojjechuu mala akka mallattoo eenyummaa dhiiga keenya taane jechuun bara haaraa mallattoo tokkummaa Oromooti. Waan hundumaarraa waan qulqulluu ta'e bakka itti namni hundumtuu Oromummaa fi Oromummaa isaa qofa itti calaqqisiisuu dhufuu fi tokkummaadhaan irratti hirmaatu yoo jiraate feestivaala Oromoon qabu keessaa Irreecha qofaadha. Waan itti hojjechuu dandeenya. Oromummaa kee beeksisuu Oromummaa kee beeksisuu waan ta'eef addummaatiin waan Oromoon qofa qabu waan ta'eef kun dargaggoota Oromoo hundumaaf eenyummaa kee akka bartuuf waan guddaa sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige fi gumaa lattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa